Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduu keenya kan guyyaa irraatiif qabannee kan biyya keessaa fi biyya alaa hangafoota isaanii dursuun isin daawwachiifna. Oduu waliin kan isin waliin turu an Amiin Shubbiseeti. Pireezidaanti Taayyee Asqasillaasee Itoophiyaa yaada biyyoota lamaan nagahaan wal cinaa jiraachuu deeggarti jedhan. Barnoota hubannoo namtolchee manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa irraa eegalee kennuuf qophiin taasifamaa jira jedhame. Somaalilaand dippiloomatii ol'aanaa ambaasaaddara ishee jalqabaa gochuudhaan Israa'elitti mudde. Iraanii fi Ameerikaan marii nageenyaa marsaa sadaffaa gaggeessuu fi kan jedhu hangafoota oduu keenya kan guyyaa irraati. Oduu kanaa fi kanneen biroo akka itti aanutti isin daawwachiifna nu waliin tura. Pireezidaanti Taayyee Asqasillaasee Itoophiyaa yaada biyyoota lamaan nagahaan wal cinaa jiraachuu deeggarti jedhan. Pireezidaanti Taayyee Asqasillaasee guyyaa kaleessaa yeroo pireezidaantii Israa'el Isaaq Herzog waajjira isaaniitti simatanii dubbisanitti Itoophiyaan yaada biyyoota lamaanii jechuunis Israa'elii fi Falastiin akka ollaatti nagahaan wal cinaa jiraachuu qabdi jedhu akka deeggartu ifatti himan. Pireezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog guyyaa kaleessaa daawwannaa hojiitiif yeroo magaalaa Finfinnee galanitti waajjira pireezidaantiitti simatamuun dhimma waloo irratti akka mari'atan gama Itoophiyaatiin ibsameera. Herzog gama isaatiin ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Gideon Timoteewos wajjinis qaamaan wal arguudhaan mari'achuu isaanii mirkaneessaniiru. Akka gabaasa Afrikaan News jedhutti Israa'el Itoophiyaan Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa akka kennitu dhiibbaa gochuu dandeessi kan jedhus baheera. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gama isaaniitiin akka jiranitti fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti kan qoodaniin pireezidaantiin Israa'el wajjin dhimmoota waloo ta'an irratti mari'anneerra jedhan. Anadolu, Afrikaan News fi Aljazeeraatu gabaase. Barnoota hubannoo namtolchee manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa irraa eegalee kennuudhaaf qophiin taasifamaa jiraachuun himame. Barnoota hubannoo namtolchee yookaan AI jedhamu manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa irraa eegalee kennuudhaaf qophiin taasifamaa jira jedhan ministeerri barnootaa Itoophiyaa. Ministeera barnootaatti qindeessaa e-learningii fi inisheetiivii koodaroota Itoophiyaa miiliyoona 5 kan ta'an Mulunaa Axnaafuu akka himanitti tattaaffii haaromsa biyyattii keessatti hojiirra oolaa jiraachuu fi bu'aa qabeessummaa hojiirra oolmaa tarsiimoo dijitaalaa Itoophiyaa kan bara 2030 haala mijeessuudhaaf misoomni humna namaa murteessaa ta'uu eeraniiru. Kanaafis dandeettii fi beekumsi dijitaalaa guddachuu akka qabu ibsuun ministeerichi ajandaa haaromsa biyyaalessaa fi ergama isaa irratti hundaa'uudhaan imala eegaluu isaa ibsanii jiru. Sagantaa guddina beekumsaa fi dandeettii dijitaalaa barsiisotaa fi barattoota akkasumas hawaasaaf hojiirra oolchuudhaaf tattaaffiin taasifamaa akka jirus kaahan. Tarsiimoo dijitaalaa Itoophiyaan qabattee kan bara 2030 akka lakkoofsa Girigooriyaa keessatti dhimmoota xiyyeeffannoodhaan kennaman keessaa tokko bulchiinsa humna namaa ta'uu eeruudhaan barbaachisummaan damicha dinagdee biyyattiitiif qabu murteessaa akka ta'es himanii jiru. Hubannoo namtolchee fi barnoota hubannoo dijitaalaa guddisuu kan danda'u kutaa 1 hanga 12tti kaarikulamii barnootaa keessatti hammachiisuun barnootaaf kennuuf hojjetamaa akka jiru eeran. Dhaabbilee barnoota ol'aanoo keessatti dandeettii beekumsaa fi dijitaalaa barsiisotaa fi barattoota guddisuudhaaf kan dandeessisan hojii hojjetamaa jiraachuu ibsanii jiru. Itti dabaluunis lammiileen Itoophiyaadhaa miiliyoona 5 ta'an kanaaf leenjii koodarii akka fudhatan deeggarsi taasifamaa jira jedhanii jiru. Ministeerri barnootaa dargaggoota addunyaa dijitaalaa keessatti gahumsaa fi dorgomaa ta'an oomishuudhaaf bu'uura beekumsaa fi dandeettii dijitaalaa irratti xiyyeeffachuudhaan hojjechaa akka jiru himanii jiru. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduun keenya akkuma itti fufetti jira gara oduu biyya alaatii arganneetti isin dabarsina. Somaalilaand ambaasaaddara ishee jalqabaa Israa'elitti mudde. Somaalilaand dippiloomatii ol'aanaa ambaasaaddara ishee jalqabaa gochuudhaan Israa'elitti muddeerti. Israa'el muddee darbe Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennuun biyya jalqabaa taate. Waajjirri pireezidaantii Somaalilaand Mohammad Omar Hagi Mohammad Israa'elitti ambaasaaddara biyyattii ergamaa dhaabbataa akka ta'u muuduu isaa xalayaa muudamaa baaseen beeksisee jira. Dippiloomatii ol'aanaa ambaasaadarummaan muudaman kun saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaatiin digirii kan qabu yoo ta'u kanaan dura dhimma alaa irratti gorsaa ol'aanaa pireezidaantichaa akkasumas Taayiwaanitti bakka bu'aa Somaalilaand kan turanidha. Somaalilaand akka biyyaatti walaba taateetti of ilaaluudhaan waggoota 34 oliif Somaaliyaa irraa adda baatee kan turte yoo ta'u
Osoo kanaan jirtuu Israa'el ji'a muraasa dura beekamtii biyyummaa kennuudhaan addunyaa irraa biyya jalqabaa taatee galmoofteerti. Soomaaliyaan ammoo murtee Israa'el kana haleellaa walabummaa ishee irratti raawwataman jechuudhaan kan balaaleffatte yoo ta'u, biyyoonni hedduun akkasumas dhaabbileen idil addunyaa beekamtii kana mormuudhaan deeggarsa tokkummaa daangaa Soomaaliyaatiif qaban ibsaniifii jiru. Israa'el Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kan kennite yoo ta'u, biyyi lammaffaa hanga ammaatti kenne tokkollee hin argamne. Gamtaan mootummoota ajajoota finciltoota Suudaan 4 irratti qoqqobbii dabarse. Manni marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ajajoota garee finciltoota Suudaan 4 irratti qoqqobbii kaahuu beeksisee jira. Ajajoonni kun gocha suukanneessaa lammiilee nagaa irratti raawwatan jedhameen himatamanii kan jiran yoo ta'u, ogeeyyiin gamtaa mootummoota gochi kun mallattoo duguggaa sanyii ta'e ibseera jedhan. Ajajoonni afran kunneen humna waraanaa finciltoota Suudaan RSF kan dhufeen jedhan kan bara 2023 jechuunis waggoota 3 dura irraa jalqabe raayyaa ittisaa biyyaa Suudaan waliin wal waraansa gaggeessaa jiran yoo ta'u, gochi garichaa magaalaa Alfashar keessatti raawwatameen tarree gareewwan yakkaa waraanaa duguggaa sanyii akka raawwatan shakkaman kan addunyaa akka diinaatti adda baaftee keessatti hammatamaniiti kan isaan jiran. Keessattuu gocha gareen kun onkololeessa 26 gaafa kaaba Daarfur to'atee gocha raawwateen himatameera. Mootummaan United Kingdom muddee darbe keessa ajajoota garee RSF kanneen 4 irratti qoqqobbii kan kaa'e yoo ta'u, kibxata darbe ammoo manni marii nageenyaa mootummoota gamtoomanii UN murtee wal fakkaataa dabarsee jira. Murteen kun gabaasa ogeeyyii mirga namoomaa gamtaa mootummootaa irratti kan deeggarameen torban darbee dhiyeessan irratti kan hundaa'edha jedhama. Dabalataan gabaasichi gocha suukanneessaa magaalattii keessatti raawwatame ifa godheera. Akka gabaasa kanaatti humni RSF erga magaalaa Elfaashar ji'oota 18 erga marsee booda ajjechaa fi gocha hammeenyaa garaagaraa raawwateera. Keessattuu milishaaleen kan warra RSF'n deeggaraman haala itti karoorfamee itti yaadameen hawaasa Arabaa hin taane irratti tarkaanfii addaa yookaan gocha ajjeesuu, dhiphina qaamaa sammuu akkasumas kanneen biraa irraan ga'uudhaan duguggaa sanyii irratti raawwateera jechuun gabaasni idil addunyaa kun ifa godheera. Qondaaltonni UN akka gabaasanitti humni Rapid Support Forces jedhamu kun Alfashar kan buufata waraanaa Suudaan taate naannoo lixa Daarfurtii takkitti haftee yeroo to'atetti lammiilee nagaa kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamaniiti kan isaan jiran. Jiraattota magaalaa sanaa 260 keessaa 40 qofatu weerara kana jalaa baqatee jedhama. Kan hafan keessaa kumaatamaan kan lakkaa'aman 60 jechuun madaa'aniiru yookaan lubbuun isaanii darbeera. Dabalataan ammoo haalli jiraattota hafan keessa jiran hanga ammaatti waan beekamu miti. Dhukaasa humnoonni nageenyaa Kuubaa galaana eegaa turan bidiruu maqaan ishee Ameerikaan galmoofte kanarratti raawwataniin lammiilee Kuubaa bidiruutti imalaa turan 4 ajjeefamuun himameera. Lammiileen Kuubaa bidiruu kanaan imalaa turan wayitaa gara isaaniitti dhihaatutti hidhattoonni Kuubaa qarqara galaanaa turan dhukaasa banuudhaan balaan kun mudachuu ministeerri dhimma biyya keessaa Kuubaa ibsa godheera. Ibsa mootummaan Kuubaa baaseen bidiruutti keessa namoonni 10 akka turan kan himee fi namoonni 4 achumatti akka lubbuu dhabanis himeera. Kanneen keessaa duraan himate kan irra jiruu fi meeshaadhaan kan hidhatan akkasumas ergamaa shororkeessummaa fudhachuudhaan loo'anii seenuudhaaf kan yaalan turan jechuunis gabaasee jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo taatee kanaan gonkumaa waan hin baratamnee fi hin eegamne jechuudhaan ibsuun biyyi isaanii qorannoo gaggeessaa jiraachuus beeksisanii jiru. Bidiruun saffisaan imaltuu kanarratti shugguxiiwwan qawwee hedduu, dhootuuwwanii fi meeshaalee waraanaa kan fe'aman ta'uu gama Kuubaatiin beeksisanii jiru. Maarko Ruubiyoo biyyi isaanii ibsa Kuubaan baastetti akka hin quufnee fi qorannoo kana mirkaneessu gama isaaniitiin baasaa jiraachuu himan. Taateen kun erga Kuubaan michuu ishee Veenzuweelaa irraa boba'aa fudhachuu Ameerikaan dhorkite kan mudate ta'ee galmaa'eera. Tarkaanfii Ameerikaa kana hordofee hanqinni boba'aa Kuubaa keessatti mudate yoo ta'u, kan ammoo Ameerikaa waliin muddama hamaa keessa ishee galchee jira. Doonaald Tiraamp dhiibbaa fi doorsisa cimsuus Ameerikaa fi Iraan marsaa sadaffaadhaaf waliin mari'achuuf jedhame. Wayita pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp Iraan akka waliigaltee nukilaaraa geessituuf dhiibbaa fi doorsisa cimaa jirutti Iraanii fi Ameerikaan marii marsaa sadaffaa Siwiizerlaand Jeeneevaatti akka gaggeessuuf jedhan himameera. Tiraamp sagantaan nukilaaraa Iraan irratti yoo walii hin galamne haleellaa raawwachuu akka danda'u dhaadataa ture. Biyyoonni lameen erga humni waraanaa US giddu galeessaa buufatee kan eegale yoo ta'u, humni US kun erga weerara Iraaq bara 2003 as
isa guddaadha jedhamees beekamaa jira. Iraan gama isheetiin harka kennuu caalaa akeekkachiisa Ameerikaatiif deebii hedduu kennitee itti fufteerti. Mariin ammaa kun immoo carraa isaa isa dhumaa biyyoota lameen kan nagaa walitti fidu ta'uu danda'a jedhu biyyoonni hedduun. Biyyoonni lameen marii kanaanis waliigaltee irra gahuu akka danda'an hanga ammaatti garuu wanti akeeku tokko illee jiru. Doonaald Tiraamp rakkoo jiru furuudhaaf karaa marii dippiloomaasii akka filatu ibsus garuu aanga'oonni Iraan akka waliigaltee inni jedhe fudhataniif haleellaa murtaa'aa ta'e akka raawwatu ibseera. Iraan gama isheetiin daangaa ishee keessatti yuuraaniyeemii gabbifachuu akka hin dhaabne ejjennoo ishee ifatti himteerti. Garuu Ameerikaan qoqqobbii kaasuudhaaf fedhii agarsiiftee sagantaa niwukilaraa ishee keessa waan dhiistu akka qabdu ibsiteerti. Biyyoonni lameen yeroo darbe marii Oomaanitti taasisan akkasumas Jeeneevatti mari'ataa turan dhimma marii kanaatiif kan dhihaatan gama Ameerikaatiin sagantaan niwukilaraa fi misaa'ilaa Iraan akkasumas Iraan hidhattoota baha giddu galeessaa tumsuu haa dhaabdu kan jedhudha. Biyyoonni lameen hanga yoonaatti dhimma kana irratti osoo walii hin galin hafan. Biyyoonni hedduun ammoo lameen isaaniiyyuu baha giddu galeessaa keessaa akka bahan gochaa jiru jedhan. Muddama Ameerikaa fi Iraan gidduutti hammaate hordofee biyyoonni hedduun lammiilee isaanii biyyoota baha giddu galeessaa keessaa akka baasan ajajuu yookaan akka galan ajajuu qofa osoo hin taane garas illee akka hin imalle akeekkachiisa cimsanii kennaa jiraachuu Reuters gabaasa qabatee baheera. Awustiraaliyaa maatiin dippiloomaatota ishee Israa'el, Libaanus, United Arab Emirates, Yordaanosii fi Kaatar keessa kan jiran akka bahan guutumatti ajajjee jirti. Sababni ammoo muddamni naannichatti dhalatee hammaataa dhufuu waan sodaadheefi jetti. Poolaand ammoo Ameerikaa fi Iraan gidduutti muddamni waan hammaateef lammiileen kan keenya Iraan keessa jiran hatattamaan gara biyya kootti naaf dhiyaadhaa jechuunis himattee jirti. Saarbiyaanis haala nageenyaa yaaddessaa ta'e jechuudhaan lammiileen hatattamaan Iraan keessaa akka bahan karaa ministeera dhimma alaa isheetiin ajajjee kan isiin jirtu. Waraanni afaanii Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa ture gara waraana waliiniitti ni ce'amoo hin ce'u kan jedhu hanga ammaatti kan eeggamudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota televezyiinii Hamilton oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufu subscribe gochuun waahila keessaniifis share gochuun waliin turaa isiniin jenna.